Madan siyaasaadhaan beekumsa wallaalummaa onnee wallaalummaadhaan diilolloyte akka Abaajaal yeroo rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam ummata jaaran kagosaan ummata diigu je'ee sobarra kaaya. Kan siyaasaan ummata diigu je'ee sobarra kaayee rasuula rabbii akka inni ummatan jaarre taasisaa ture cifraansaatis Abaajaalis akkuma arra dalagan kana. Arsiin eenyu Harargeen eenyu Kadiir Harargeedhaaf maali Arsiidhaaf maali yeroo hedduu akka Kadiir ummanni siyaasaa yeroon dhukkeerraa kaasee gaafii ummata Oromootti dhiyeessee deebisuu dadhaban yeroo beekumsaan moohuu dadhaban badii fi dhoyfachuudhaaf gara saba bal'aa kabajamaadha dubbii jijjiiran akkanuma godhuun yeroo baay'ee Arsii kana eenyunni Arsiin Harargeen eenyu Kadiiriif kan Arsii Harargee Arsii Kadiir caalaa jaalatu ni jira tasan jiru Arsii Kadiir caalaa kan Arsiin itti aanu jira no hin jiru maaliif Kadiir kan bareentoo Oromooti Arsiin anaaf haadha abbaa kiyya kaleessas gaafa Tigreen Michiyyoo Sabriinaa faaqalan Harargee keessatti gudeedanii taaniis lafa san keessatti qobboo keessatti Michiyyoo yeroo Tigreen gudeedan bakka argitanitti shanyii isaanii gudeedaa jennaan warroottan siyaasaadhaan wal dhabbii qabnu gaafii jijjiiranii dubbii jijjiiranii hawaasa na kabaju wajjin dubbii akkasii uuman. Hayyee haa ta'u hawaasni eega akkasitti fudhate je'eetiin elemoo aliitii wajjin dhaqee deemee dhiifama waan sanii gaafanne. Lal anummata Oromoo kana biratti kabajaadhaan qaba Arsii tuqaa Oromoofiin qabsaawa jechuun hin dandayamu. Harargeen kun kabareentooti akka nama hokkana miti. Arsiin eenyu caala beeka Arsii kana warra gawwaa walliftoota ka je'een otuma silaahu walliftootaanu silaa warra gawwaa immoo wanti immoo waa takka hin beeyne tun maqaa moggaafattee hawaasa bal'aa waliin dhoytu tun ta beekumsa hin qabne tun silaa walliftoota nu silaa tahe walliftootaanu akkas silaa warra gawwaa Arsiidha je'e jettu kana silaa walliftoota gurguddaa akka sadarkaa addunyatti ka qabu Harargeedhaahu Oromoo keessa silaa isaaniin nuun akkana je'ee jaama silaa Harargeedhaatu walliftoota gurguddaa qaba waliif galla Arsii jechuun hawaasa kabajamaa guddaadha dhimma dhuunfaa keenya nuutu fixata yoo nama wal dhabbii qabaan nuun taate hawaasa bal'aa waliin dha'uu dhiisa. Hawaasa bal'aa jechuun Arsii jechuun hawaasa bal'aa kabajamaa uummata Oromooti. Hawaasa bal'aa uummata kabajamaa Oromooti. Hawaasa bal'aa ifiidha shanyii ifii namni hin tuqu. Aan gara biraatiinoo warroottan rasuula rabbii tuqee qofa irratti hin xiyyeeffadhee deemaa jira. Fi Oromoo Islaamaa tuqee qofa irratti hin xiyyeeffadhee jechaan dhawaa jira. Eenyumaahu kabiraarra hin jiru obboleeyyan Islaamaa jaarutti hin jira iddoo keenya. Ittiin jira xiyyeeffannaan kiyya guddaan kan warra gawwaa ji'uunis warra rasuula rabbii tuqe fi hawaasa Islaamaa warra tuqe kanarraa eenyumtiin hanga yoomal qiyaamatti eenyumtiin irraan an deebisu jechuudha. Eenyumtiin maaliif hijaa abbootii teenya godhan kan kala isaatis godhan Oromoo Islaamaa godhan hangaan dhugaa saniin gabbaanee tokkummaan dhugaa sun daraarutti abadan kan wal dhiifnoo miti jechuu kiyya kun kaniin ijoollummaatti yaan itti guddadhe kaniin karoorfadhe akeekkadhe deemu isa kan hamma kun ammaas hin sirratinitti abbaan fedhe dhaloota meeqan lafarraa dhabama malee
abadan nin bilisooma yoo kan jettu taate gar tokkon baatu. Kanaaf hawaasa bal'aa Jawaar jaalanna naan ja'a. Jawaar jalatti ummata jaaraa jirraami yoo kas ta'e. Maaliif hawaasa diidaree yoo Jawaar jaalatte? Waan hin taane kijibaan hawaasa maaf diidaree hawaasa jaarraa. Kun Jawaar jaalachuudhaam, kun qabsoodhaa, kun sabboonummaadhaam. Hawaasa kabajamaa yeroo barbaade shukrii naan ja'a. Shukrii na caala jaalatta shukrii kana bar. Anshaaraatanii bashannansiisaa mucaan guddiseedha barbaa kun. Lubbuun keessaa fuudhaa barbaa nama mucaa kana tuqe. Mucaan lamata 15 guddisee barbaa mucaan. Malaasawa kun. Malaasoyti ijoolleen. Waan waliin fakkaanne. Afaan oduu bare. Duuqa lamfata jedhan. Yeroo hedduu anaa fi hawaasa kana jidduu yeroo beekumsaan dadhaban waa hedduu fakkeessuudhaan hoggaa'u dhugaan itti hadhaa'e hawaasa islaamaa diiguudhaan kaleessaas waggaa 100 meeqa dura gochuma kana hojjechaa ture jechuu keenya warri siyaasaadha hawaasa lamaan kana diiguudhaaf. Gabrumaan Oroodhaa hawaasa lamaan kana yoo waliin dhawan mijjooyti waan ta'eef. Hawaasa akkamitti namni ilmi abbaa rabsa. Jechoonni narsiin faarse meeqa osoo jiru. Gaafa bara wallisummaatiyyaa gaafa bara wallisummaatiyyaa dhoggu takka boonaayyee arsii fi baalee yeroo beenuun dabarsu galaanni waa beerraan godhin xurree abbaan keenya baase hayyeeree umaan ja'an akkiinan arsiidhaan jeessa kana akka Khadiir jedhe takkaa jecha kana jedhe akka maal jechuudha kun eenyu arsiin eenyu ada namni ni arrabsa sanyii fi namni ni arrabsa ilmaan bareento namni ni arrabsa ni fakkaata kun gura namaa ni seenaa kun mee rabbii jaalala la mee ummata islaamaa laalime laal numaan callisa hawaasa kanaa fi hoggaan naarkaa diigan hawaasa kana ani immoo ilmaan bareento akka isaan tokko tahaniin halkanii guyyaa carraaqa miidhaa isaan irra jirtu waan hin beekuuf waan icciti ilmi namaan beekne. Icciti eenyumti nuun beekne hawaasa kanarratti beekne. Dhugaan jirti isii kana. Lubbuu hawaasa kanarratti badde sababa islaamummaatiin badde hedduu waan hin beekuuf miidhaa waaqorraas geejaarrarra geessu waan hin beekuuf wallaalaadha miti nama guddaadha yookaan nama akka Oromoo kanatti yaaduu miti ani haasawni kiyyallee waliin fakkaatu haasawni kiyya nama akkasitti yaadu sitti fakkaatin nama akka Oromoo kana sitti fakkaatin uummanni keenya amma akka malee fagoodha jira. Hasidummaa onneesaa keessa jira. Kanatu milkaa'u isa dhorke. Dhukkuba wallaalummaa qaba. Jaalala hin beeku. Yoo jaalala saba jidduu gadhaabde ni diigasi harkaa. Akkanatti yaaduwan. Akka Rasuul Amiinittiin yaada. Yookaan haasawaa kiyya ka hubatu faranjiidha. Yookaan warra ilmii beekani. Haasawaa negatiif. Haasawaa hin beeku haasawaa kanaatis hin beeku. Yoo sitti dubbachuu barbaade ifumaa ifattiin akkana jee sitti haasawaa.
warroottan siyaasaadhaan barbaadan cifraan isaaniitis koottaa wala mansiifna an qabsaa'aa mirgaati malee qabsaa'aa siyaasaati miti hangammatti laal siyaasaan isaanii akkanumatti hawaasa diigdi hawaasa kana wanni diiganiifoo laal sabni xiqqaan tokko yeroo gartee saba guddaa gabroomsu kutaadhaan amantiidhaan diiguudhaan gabroomsa siin jaa saayikolojiin beekumsaa akkamittiin ilmi bareentoo Oromoo gosa hoo beeyti yoo jeen gosan beeytu hay gosan beeytu dhandhama gosaan beeytu mi'aa gosaan beeytu ana ka mi'aa gosaa beekuu fi dhandhama gosaa beeku ilmaan bareentoo haasawa kiyyan dhaggeeffattu haasawa dabballeen dhaggeeffattu akkamittiin duubatun tawaata kan beeyne tahiikkaan arsii maal akka ta'e hin beeyne jimma maal akka ta'e hin beeyne wallagga maal akka ta'e hin beeyne taarargee maal akka ta'e hin beeyne walloo maal akka ta'e hin beeyne ummata akkanaa dhoorkaaf irraa obbaleeyyan kiyya rabbi isin hin diigini amma immoo sheeyxaanni gartee hirriiba dhabee jira maaliif siyaasaa isaa hundatti dhiisee biraa sadarkaa 100 miliyoona tokko waan hin biraa ol tarkaanfadheef waan kaleessa godhuufi islaamummaadhaan islaama diigee facaasaa gartee nurratti roorroo gaggeessisaa ture sawwaaniin harkaa facaaseef jarmee islaamaa kana diin islaam waan dagaageef waan xiqqaa guddaan diin islaamii irratti dammaqee rasuula jara hiriireef kanaaf maraataa jira ibiliisiis no in dandayu kun cifraa jaba rasuula jabaati karabbal ahad irraa ta'e hay ay bara walli summaati yaa arsii kuni haadha abbaa kiyya ilmaan bareentooti an ilma bareentooti sii komando ka bareentooti ani ka qalloo bareentooti ka murawwa bareentooti yeroo hunda akkana godhan yeroo dhaban akka harree diidoo leenca garteetti waan gugataniif hawaasa bal'aarra akkamiin namni hawaasa bal'aa Oromoorra akkamiin namni hawaasa bal'aa arsii jechuun barboo nama dhuunfaa yookaan kadiir yookaan abaluu jechuudhaa miti barboo hawaasa bal'aadhaa barboo hawaasa kabajamaadhaa barboo hay dhimmi kadiir waan biraa dhimmi nama dhuunfaa waan biraa annamaas tuqeen beeku hawaasa bal'aadhaan hawaasa bal'aa obboleeyyan kiyya mee si yaadaa mee obboleeyyan kiyya hay dhimma dhuunfaa keessaniitii fi siyaasaatiif abbaa cifraa keessaniitii wajjin as ba'a hawaasa biran dhaqina hawaasa bal'aan tuqina hawaasni bal'aan ifiifuu waan dhuguu fi waan qabatu wallaalee deemee dhama'ee jiraatti koottu naaf yaate walitti haasoyina hawaasa bal'attichi hin fiigin hawaasa Harargeetiif arsiis waliin hin tuqin ka jimmaatiis waliin hin tuqin Ahmadiin abbaa jabaliis numa arrabsiti wanti osoo raayyaa siin arkanii ijaan siyaasan beeytanii siyaasan isa akkanaa miti qabsoon isa akkanaa miti gadi taa obboleeyyan kiyya wallaalummaan hin beeytanii wallaalummaa dhaan hin machaawina akka keenyatti beekumsaan machaawaa saban wajji jaara ilma islaamaan wajji jaara yoo akka keenyatti kan miidhaa arsiitii fi Harargeedhaa kan beeytan taate yookaan callisa hay asuma asit ana diina kiyyattiin darbachaa jira bara barana kan jawaari fangi hundi ganee yoo kasittis taate kan sagalee tahaabee hanga walalooti yaanillee ana hanga dhuma dubbitti kana moo kana miti cifraa rasuula arrabse wajjin tokko dubbii Jawhar irratti wal finne dubbuma arsiisan irra wal finne takka hawaasa tuqanii raafeen beeku eenyumtinu nin qalameetiin akkanatti bada malee ifii tuquu dhiisi namni biraati yoo na biratti tuqe qalameetiin darbama yaallau na ta'e no afaan amaaraatiin
afaan oromootiin sii galuu baannaan badawni hundi lafaa kee akkamitti namni hawaasa bal'aatu ka fireendooti a'uuzu billaahi mina shayxaan rajiim obboleeyyan kiyya rabbi isin hin facaasin isin ilmaan bareentooti arsii fi argeenis kabiraatis maalis rabbi isin hin facaasin yaa shanyii kiyya yaa warra laa ilaaha illallah muhammadan rasuulullah warri siyaasaa waan hinaafaniif waan dhugaa oromoo tanaan dhugaa haasa'uun beekanii miti namni dhugaa haasa'uun beeyne wallaalaan biyya borcuun hoggaa akka ta'uu dhabe maal godhare ammas yoo ta'e gaafiin ummata oromoo gaafii siyaasaa osoo hin taane gaafii mirgaati siyaasni ammallee kunoo akkanumatti saba diiga tanarratti hin dida maal fa godhan maqaa arsiifaa moggaafatanii maqaa baaleefaa moggaafatanii dhufanii asirra arrabanaan darbatan warra siyaasaati akka ijoolleen arsiidhaa ka jirtu qaa jirtu hawaasa walitti naquuf yeroo kana ka Harargee kunis ka'ee utaala kabiraatis walitti naqama laa warroottan akkana gootan kun kuffaara hawaasa islaamaa diiguudhaaf shayxaana diiguudhaaf ergamtan waan taataniif izni rabbiitiin isinillee shayxaana isin ergellee abbootii siyaasaatillee daara izni rabbiitiin isin godheetiin jira gadaan gadaa rasuulaan hogganamani rasuula dogoggoran qabne rasuula siyaasaan naman diine rasuula alaman jeyne rasuula barakaa qabu rasuula nama gootamsu nama abshaaloomsu rasuula jala deeman rabbi nama salpheefne hawaasa arsiitis hawaasa oromootis kaalamaatis kan hogganu rasuula rabbiiti kanarraa kanaaf ulamaa'ii rabbiiti kan hawaasa jaaru gara ulamaa ittiin siyaamaa jira dhaggeeffadhu kun kana ta'a مسيح جدال هنت رفنا مسيح جدال هنجيرو وانجوف أما هو كان الدنيا نانيسا جرو إسا أما هو أكان إفركو كان تعالى أن والرسول اللي جاء في ملتو رسول اللي جاء وجيني ساركا إسنيس ربي سناغرسيس قبصون كي يقدان توكو إسا وجينو شفرانا كانت يومتا ديغو توكو وجيساتي شفراساتي وان براتي فوتاتي مسيح جدالين بانا رسول ربي صلى الله عليه وسلم تكاكي جبانين بيكن ربي رسولا صبو رسول لنسن صبا علماء أني ربي تس أمتهن صبا شفرا مسيح جدالي نمان أمد بيتنا تهواسات رأي قل راتك تونيس رسول أكنا جنة مسيح جدال هنجيرو لال هواسا إسلاما ولتنكو ريبا بان كلاس كديرتو هواسا كانت هواسا إسلاما كان ربي جاري ميري نكاسة تجرا ميري نمني ندمك ميري جامينا كيسا في دومينا كيسا بينا متي نوري توحيدا يفي ميري ميدي رتا تشاب سيغا سلا الله oromo islama mataul qabate mire mataul qabate ka gabrumma nama jala be gabrumma rabbi isa jala sene ka golif galeme kana turriba dorka ka sarabbi debisemi
Tambara meeqa diiguudhaaf irratti ijaaramte. Cifraan Masiihu Jaddaalii fi Masiihu Jaddaal soba dhugaa godhuu dandaya. Dhugaa soba godhuu dandaya. Fitinaa isaa keessaa takka dhaggeeffadhu. Soba dhugaa godha. Dhugaa soba godhuu dandaya. Laalme addunyaan tun amma maalirra jirti? Dhugaarra jirti. Kaniinan diina islaamaatii fi diina rasuuliin gawwaa warra gawwaa jeeni kunoo ilma islaamatti as deebisanii laal cifraa isaanii laal akka dalagan laal akkana jettee siinja. Wow manjirre takka fidee arsiin akkana jettee siinja. Laal laal warri siyaasaa kun hundi isaanii warra nuutu isin bilisoomsa siinjuu nuutu rabbii nutu bilisa si baasa warri siinjuu kun hundi cifraa isaati boo rabbii kiyya bilisa na baasaa ji'inaa sii magarsaa siinja. Naatu sii roobsaa siinja. Ammaa sittuma jiranii bara. Masiihu Jaddaal bara ammaa sittuma jira. Yoo ati itti amanuu baatte lafarraa bamsiisa biyya san madaabaraa faa siin kennu siinja. Obboleeyyan kiyya. Hukumi ikkati quraanaan hin taasifanne. Aqiidaan kee akka tokko hin taane. Akkaati diin rabbii dhiiftee rabbii kee kana dhiiftee badawummaa keessa deemtu halkanii guyyaa siyaasaa akkaati jettu. Rabbi abdachuu dhiiftee akkanumatti maal akka harkattu hin beekne kanuma dhiiga kee si dhangalaasee si jala garagalu jaahillummaan si hogganu kun hundi Jaddaali. Jechi rasuula rabbii dhugaadha. Addunyaa kanarratti sobni dhugaa ta'eeti dhugaan soba ta'ee deemaa jira. Isin jireenya dhugaa lazzaa qabu jiraachaa jirtanii. No. Kun hundi seera isaati. Akka rasuulli rabbiitii fi rabbiin nuun jeetti bulutti jirra. Seerri bulaa jirruun seera kan. Kun hundi Masiihu Jaddaal. Tooftaadhaan bar isa jechuun bar waan akkanatti deemuu miti. Teeknika seeraa fi seera isaati khalaas if rabboomsa al fir'aun jechuudha. Dargaggeessa jabaa tokkotti gadi baafnan jennee jeyna. Rasuulli rabbii dargaggeessa sanitti itti gabbaasee jira kan rasuulli rabbii. Rabbiin jeetti warra ija qabuuf. Warra ija qabuuf ka. Kabiraati maa otaanuutti ittiin jira dargaggeessa sanirraa tokko. Maalitti beeyta? Dargaggeessattiin gadi baasa keessa saaxilu jeesan keessaa tokko waan akka. Kabiraati sisini Jaddaal ta'uusaa. Hai. Waligalla addunyaa tana hunda ka waliin nyaachisu maali? Kanaaf
رسول ربي كجبا قدون إنا لله وإنا إليه راجعون أنت قدير مال جاو خنمني وان قدير جين فكيس مال جامي مال جتوسين رسول ربي وان سان جان جدال جرو كجبا جيو رسول ربي رسوبك رسول ربي كجبا وقا قدو دوبو بلين كيا ميكم جتن إنا لله وإنا إليه راجعون ميلا لا جران رسول ربي يرو صبا قد جدال انجرو مي ربي سنتا أغرسيس مي أكما التواسا كان دي قلال دوبا نمباسي تجرى بقى مالك كني في تجرى غرتي واسا كان ديغا قل نياكي سا اسلام اتدلا غما كان يدكي ور سياسات كنتي ور سياسات أبدا duraan wanni carraa harkataniif naatu rasuula wajjin turini amma garuu carraa tokkollee naatu rabbi wajjin turini amma garuu cabteetin hafta malee islaamummaa duraan dhaabbadhee anatu rabbi caalaa ummata kana bilisoomsa yoo kan jettu taate kijibaadha siin jaasabni jaddaali matummaan keetu no atin bilisoomsitu rabbitu bilisoomsa ورد شلوم نوت الدنيا كان في نجاح الدنيا كان هند نجاح قدو تعرف جال لقدو تعرف بكدان سونجي جرا قبر ما جدال جلايس باسو ديما ربين بلسمان نمني ما بلسوم نجي يقول لا دي مال جو كنون دي بلسوم ما جدال أكادم ما نمت تجرو مكونتي هاي مسيحين توكو خيبني مريم آتيان قبري شربي تخجو توكو كنو كأنا ربي فينجو جدال كأنا ربي فينجو خنا نمو ركاتو مجلتا ميري مسيح أنا ربي فينجو ركاتو مجلتني مالي جاي نغرتني كاغرتياني قبري ربي ترغم ربي تيجو سوني دفا أكو رسول ربي جانيت مسلي كان ربي جو غرتي أمسي أني ربي خجو كن تجرا وجيسا كمار كتان كان ورئيستنا من الناس دبا مسيسا جرا
ammumaan tana wooma isaatu yaadattanii mujiizaa rasuulli rabbii jee innummaan kunu eega waa'ee isaa dubbachuu irraanfatan booda waa'ee masiih jaddaal irraanfatan booda tunuu mujiizaa rasuulli rabbii ja'ani tanumamma eega kalee isaatiif leengadatti jirtan boo eega waa'ee isaa waa'ee jaddaal ilmi namaa irraanfate booda dargaggeessa tokko rabbi kaasa boo masiih jaddaal gartee rasuulli rabbii ja'an an harkeetin jira isin akkamittiin garre jee garsiisa dargaggeessi jeyni kun nujjeessa janii sodaatan laala unoo mallattoo isaatii wajjin jeetitti hima ummata kanatti eega isaan irraanfatanii waa'ee isaa dubbatuu dhiisanii je waa'ee masiih jaddaal hundi addunyaan irraanfattee dhufee yaadachiisa mucaan kun rabbii isa kaasee jecha rabbitti hoggaa amanne gocha rabbitti amanuu qabna jechi sun gara hojiitti hoggaa jijjiirame rabbiin mul'ise mujiizaa san yeroo dhugoomse mujiizaa sanis amanuu danda'uutu hin jiraata jecha qofatti amanne gochatti amannu jechuun rabbitti amanuudha miti rabbi kijibsiisuudha akkuma jara kaanii kitaaba injiil kijibsiisan rasuula rabbii dhugoomsaa turan osoo rasuulli rabbiin dhalatin dura yeroo rasuulli rabbii hojiidhaan mirkanaawanii dhalatan sanyii teenya keessatti hin dhalatinne jedhanii didan amanuu didanii kitaaba isaanii keessa kijibsiisanii rabbi biraahis dallan sunitti buutee diin islaamis bakka meeqatti qoodanii jechuudha. Khilaafa uumuudhaan ulamaa'ii jidduutti. Arraas isa kana abadan nuti tooyidarraa garan gallu rabbiin nu dammeeyse wanni itti jirru sirbaa miti gadaan sirbaa dhumee jira gadaan siyaasaa dhumee jira gadaan xiqqaa guddaan irra jiru toohida rabbii razzaqamuudha bilisummaa barbaadda bilisummaan ati olii gad deemtee siyaasaa laayixuuf hin jirtu dhaggeeffadhu diinagdeedhaan guddadhu bilisummaan irraa waan sii dhaamaniin sii himaa dhaggeeffadhu jaartii gaarii intala islaamaa jaarsa gaarii abbaa manaa ilma islaamaa argachuu bilisummaadha ta duniyaa tanaa fayyaa rabbi sii kennu tanaas rabbiin namaa kenna malee namaa kenna wanni nama gabbartuuf hin jirtu haa namaan na bilisoomsette Weedhaan qabate gaafii mirgaa dhaggeeffadhu kunoo silaa waggaa 150 warri siyaasaa habara meeqasittiin gartee ati isa gabbartu maallaqa meeqatti guutee maallaqa meeqatti guurtu rabbii kee dhiiftee jechuun hiyya masgiida rabbii ijaaruu dhiiftee maallaqa keetiin masgiida rabbii ijaartu sawaabatti argadha dhaggeeffadhu bilisummaa jechuun mana guddaa qabaachuudha kan aalii ta'e gayu dhaggeeffadhu waan rasuulli rabbii jee rabbiinis jee bilisummaan duniyaa tanaa tabiraatami asbaasi gaa tabiraata oromoodhaa kan ditan sun bilisummaa sanii ta'ismi fiddan tabiraatami sin jaartii haadha manaa gaarii qabaachuu konkolaataa bareedaa qabaachuu bilisummaan mana gaarii qabaachuu biyya teetii irratti kan maatii teetii fira kee ga'u isii tana duniyaa wooma sadii isii tana rasuulli rabbii jedhan isii tana hoo kadhaa rabbiitii fi dalagachuudhaan argatta akka bosonutti biyya teetirraa mootummaa waltuutee ari'amuudhaanii miti siyaasa laaqachuudhaanii miti gattee isii dalagachuudhaan rabbii kee kadhachuudhaan argatta dhugaan jiru kana
dhugaan jiru kana jannata rabbii yoo ibaada rabbiitiin harkatta bilisummaan duniyaa isii tanan jaarsa gaarii harkachuu mee kootu bilisummaa biraata tamitaati fiddu tamisin kootu gaa yoo dhugaa dubbate kana bilisummaan dhugaa rasuulli rabbii jaan isii tana jaartii gaarii harkachuudhaaf tokko dalagatteeti maallaqa harkatta mana gaarii harkachuudhaaf lafa biyyatee qabdaa mire siyaasa wanni barbaannuuf maallaqa Oromoo irratti coronnee gartee kaambaanii mataa keenyaa jiraachifna jaa malee siyaasaan Oromoodhaaf waan goote hin qabdu hangammatti saba kafarsiisuudha gartee rabbiitu sin bilisoomsaa kana firraa dhiisi rabbitu bilisoomsaa bilisummaan mana gaarii qabaachuu jiruu gaarii qabaachuu kana boo gattaayiiti zalaalam namni dhiiga keen dhangalaasini akka atin guddanneef siyaasaa sitti uumanii Oromoo fakkaatanii biyyateetirraa si facaasaa hanga kana hooqiin tunundi Finfinnee fi guutuu Oromiyaa irratti isaan gajjaarratan ati siyaasaadhaan si arii akka agartee mootummaa keessa gad hin teenye ummanni kun shoora keessa ummanni kun akkana shoora keessaadha akka siin jechisiisaa ta'e warri siyaasaa akka ati gatteesseen dalaganne si godhe dhaggeeffadhu yaaboo waan sirratti dalagan abaan Oromootiin siyaasee ati keetuma jala deemtaati abaan Oromootiin siyaasaa honi keetuma jala deemtaati osabboonaa kiyyaa odda kiyyeette inni immoo shanyii isaatiif si keessatti dhalate afaan saniin sitti haasawaniituma sitti taphachutti jiran rabbirra warri isaan beeku jiru waan rabbiin aayimeen si maiccitii isaanii itti dammaquu kiyya siifiin himaa gaafiin tantee gaafii siyaasaati mimirga ati biyyateet irratti hin dalagattu ummanni kun mana jaarrataate hoggaa biyyateet irratti manaan jaarradeettee gatteesse kun inni kun maarriyyoote inni kun Oromoo gane inni kun gantuudha inni kun maarriyyoodha siin jedhan lafate irrachuudhaan lafa qotee bulaa budhate kabiraan moo irra jaarrachuu jira kogosa biraa lafateet irratti fooqii takka irraa hin qabdu maal irraa hin qabdu akkana biyyaa si baasanii akkana si godhan ati hoggayyu siyaasuma keessa jirta sammuu teeti abaluutu har'ana bilisoomsa boruu abaluutu dhufeena bilisoomsa hoo maallaqa boo rabbii kan kee malee abaddan namni biraas hin bilisoomsu masii hojjetaan hin gabbarin warri siyaasaa masii hojjetaanii eenyumaa rabbii keetitti hin sharakin si nyaachisu sinoo baasu rabbiin ka Oromiyaa siif uume rabbiin sumaa kanaa bishaan irraa nama godhee akkana fakkeessee si uume ish gawwaan ta'in boo Oromoo kai lafaa dhiisi firraa dalagadhu maallaqaan bashbash ta'i dubbii siyaasaa ittiin dalaguudhaaf ijoollee suutii tana addaan tana asitti bilbilanii ijoollee allayyaa meeqa keessa galchanii ijoollee itti bilbilanii manni asar keessatti akkana godhaa siyaasaa godhaa janii siyaasaa ittiin dalaguudhaaf ijoollee san mootummaan suudiidhaa maqaa nu balleessan maqaa biyya teenyaa nu balleessanii addunyaa irratti nu salphisanii feestaala uffisanii janii mootummaan suudii ijoollee irra gattaa'e dhaggeeffadhu ittiin dalaguudhaaf siyaasaa ittiin dalaguudhaaf warri siyaasaa hujii isaati hattummaadha siyaasaa jechuudha sangaa gurraacha adiidha jaanii amanuu jechuudha warri siyaasaa hojiinsa hangammatti Oromoo wanni cabsee lafa kaa'e kan amantaane kan taasise guddina ilmaan Oromoo ka dhorke Oromoo afaan faajjeessa dhamaase meeguma salawaata buusuu eegalta miidiyaa kanarraa laalibe gammachuu isi walitti qabdan waanin taraan irra aanee gartee tarabbiitiin fuudhee rabbiin kiyyatti ajajee gartee kaanee moonee fi waan rasuula keenya jala kunnee fira fuudhan dhabanii kadiiruma kana haalatti dho'itan hin dandeeysan abadan hin dandeeysan siyaasaa teessan keessan jiru kaa kottu rabbiin mormi kaa rabbiin jiinaan jechuu hin dandeeysaa rabbiin ka Oromoo uumeeti ati kan uumin maal Oromoo goota dhugaan sitti himaa hay rabbii isaaniitiin hin hogganamin ati jaddaali kaa jaddaali rasuula jala kan deemni moo akka bilisan baay'ummaa ta'e jala akka isaan ta'amu ati ka Oromoon hoggananaan jettus ati ka biraatis no qacollatti jetti jalaani ana sayfi rasuul qacollatti ilaani beeyseetiin siyaasa biiznillah beeyseetiin quraanan siyaasa ummata kanarraa sillee seeyxaan tikkese hogganullee guutuu kan kee beekumsinu biyyees jala yaasa waan ta'eef
Kuma dibbata koo bishantam kan Oromoodhaan taphatanii Oromoon maallaqa isaatiin masgiida jaaraa rasuulata Oromoo hoogganaa. Sheexana miti. Oromoon rabbiif sagada. Nama akka isaatiif miti. Eenyumtinuu. Hai. Isin tajaajisee obaasa bilisummaan isin kabaleeyyan maallaqa dalagachuu jaartii gaarii qabaachuu mana biyya teetirra gadi ijaarrachuu bilisummaan duniyaa isii tana. Bilisummaa rasuula rabbeeku jira. Iccitii kana qabaddu kunoo. Bara meeqa si fanfaajjeessanii siyaasaadhaan kutaadhaan si diiganii maaliin si diiganii afaanuma keessatti haasawanii akka ati nama hin taane si godhanii biyya alaa keessatti akka ati afooshaan tokko hin taane si godhan si diiganii siyaasaan akkanaa ni jirti addunyaarra siyaasaan boo hawaasa jaarti ma hawaasa diiti tami siyaasaan Oromootaan gammatti hawaasa jaarte hoo tamisiin tokkummaan Oromoota hawaasa jaarte sila tokkummaan Oromoo siyaasaadhaa hawaasa jaarte warri tokkummaa jiru kun maaliif waaqoo guutuufaa jaarraa abbaa gadaafaa maaliif miliyeenaan jaarraadha ilmaan islaamaati janii nu fixan maaliif fixan achi baasanii maaliif fixan maaliif itti duulan ree maaliif fixan fidi himi kanatti maaliif fixan ree maaliif jaarraa abbaa gadaa faariyarree maaliif elamoo galtuu faariyarree maaliif waaqoo guutuu biyyaa baasarree maaliif nadhii kan mataa dhabameree biyya teenyarraa nu kaafataniiti akka nuti hin baranne yeroo hundanuu ilmaan islaamaa qubatti qaban akka biyya jee nuyi kadhume dubu maka yeroo tanatti nuyi baranu waan nu godhan laal kamini isa umu qabiraati laal bilisummaan rasuulli siin ja'an jaartii gaarii qabaachuu ilmaan gaarii qabaattee barsiifachuu konkolaataa gaarii qabaachuu nadagaisa konkolaataa gaarii qabaachuu fayyaa qabaachuudha tana dalagachuudhaa fi rabbiitu dinagdeedhaan guddadhu siyaasaa dinagdeen guddachuu qabadhu biiti sibiraa guddattee biyya teet irratti bara dhufaa dabraa amata 100 meeqaa akaawamtee duutee si fixanii jaahilummaatti hafte kunoo bilisummaan isii tan laal yaa jimmaa kiyya rabbiin barakaa si haa godhu hargeeti yaa rabbiin barakaa si haa godhu arsii kiyya rabbiin barakaa si haa godhu akkati barbaaddu rabbiin kee diinagdee siif haa kennu hongeen hogaanutti buute ulamaa'ota keenya deemutti jiraami boo dhaaba siyaasaa kaminni kan suudii keessaa akkana nu godhuudhaan nun baase boo deemi nurraa hoolaan ta'in dalagadhu biyya teet irratti dalagadhu maallaqaan guddadhu akka namatti sabaa sablammiinis waliin nyaatin wajjin
Dalagad hojii teetii irratti marxifadhu. Bilisummaa jechuun tana yoo ati waa qabaatte gabroomaadhaan miti. Siyaasa ta'e tana irratti jijjiirradhu. Maallaqa kan kee gartee gamaa gamana nama nabi bilisomseettee nama rabbitti sharrakin. Nasii hojjeddaal sin bilisomsa hoggaa siin jeen fudhatin jechuun hiikkaan sii tana kuno takka. Gablaan ta'in dhamaan ta'in diin rabbii jala deemu muxawwoota badawa akkasiin jiru qabrii ta'e eenyumti ni soo jirra fuu. Akka rasuulaa nama bareechu hin jiru nama gammachiisu hin jiru. Bareedina keessanii istaayila keenya khalaas. Rasuulli keenya istaayila keenya. Diin Islaam istaayila keenya. Bareedina keenya. Kiyya rabbiin akka barbaadu siif haa ta'u. Shawaa kiyya akka barbaadu rabbiin siif haa ta'u. Diin siif haa kennu. Wallaga kiyya siifis diinaa kennu. Booranticha kiyya akka barbaadu rabbiin siif haa ta'u. Diin siif haa kennu. Gittim godhee siif haa bilisomsu diin. Gujii kiyya siif haa kennu. Walloo kiyya silaa burqaa diin islaamii si haa daraarsu. Abbaa guddaatiin maqaana rasuula lamiini. Iluu kiyya akkasumatti waan barbaadde si haa kennu. Rabbiin diinagdee qabeenya isiniif haa kennu. Hiyyummaa isinirraa rabbitti maganfadheetiin jira. Ahaditti bilisummaa gamasaa rabbi isiniif haa kennu. Warra ammas qananiisee rabbiin rahmata buuseef rabbi isin haa godhu. Lafti isinii haa magarsitu. Wanni qabatan qabeenya isinii haa taatu. Jaalala isin jidduutti gadaa buusu. Ummata garuu isin diigu kan soba dhugaa godhee kolleeqa. Amantii namaa tokkoof mirga tokko kolleeqa. Namuu amantii isaatiin kabajamaadha addunyaa irratti. Nuti amantii keenya nagayaa fi jaalalaan gaggeeffanna. Wanni rabbitti amanneef addunyaa jeequudhaaf osoo hin taane rabbii keenyaaf salaannee soomanuudha rabbii keenya zakkaruudha. Kalaas. Addunyaan kun guutuun dammaqee dargaggoo babbareedaan babbareedoon ta rabbii zakkartu. Nura sirraa ifa daalachoo itti hin deemin. Riskiin hundi hiyyummaa si buusa hiyyummaadhaan si dhawa. Shimbirri sirba guddattu. Godoon jaarrattu jaaboo akaakuyyoon kiyya caammanuur. Shimbirri sirba guddattu godoon jaarrattu si jaaboo. Wayi dubartii faarsuudha moo rabbi faarsuutu caala boo? Kamtu irra si gammachiisa boo? Wayi dhiira faarsaa ooluudha moo rabbi faarsuutu rabbi si uume faarsuutu irra caala? Rabbi si uume faarsiiti boo quraana rabbi dhagee hodoo santu mi'aawaatiti hodhi sagalee mi'aawu isaaniiti firraadii sobbaleessa kiyya. Naal dubartii faarsite akka waan guddaa takkatti haasa'u maalima? Dubartummaa nu isii faarsite osoo hin taane Rabbi yoo faarsite si jaalatti rasuula irratti yoo salawaata buufte si jaalatti. Faashinni kun dabree jira. Ilmi namaa dammaqee jira. Guyyaa Khadiir dammaqe sanirraa dammaqee jira jechuudha. Muuziqaan anuuf irraa dhiise. Kanaaf I love you people. Akka malee isinitti haa tolu cifraa rasuul. Barakaa isinaa godhu shamarran biyyatiyyaa dargaggoo biyyatiyyaa hawwan biyyatiyyaa. Isinitti haa tolu. Bash rabbiin qabeenyaan isinaa godhu. Hoggaan bash rabbiin isinaa godhu isiniin jiru kana dubbii sobaa isiniin jiru. Rabbaan yaaminiif rabbi waa hedduu isinii godhuu deemu.
Nuno eeguma salawaata buufne Oromoon duute Oromoon akkana taate Oromoon akkana taate akkana taate akkana taate jechuun nurraa dhaabbattee rabbuma ji ilaali ahad ji hin jaaladhu sodaadhu ni sodaattaa badiin balleessin jaalala